هاي كم جرت أورمو فيا نجاي كبدو نجاي نسمبل هذا نجايني ربي نجاي نورمو ما يسوي لنا جراتو بكجرتن شوفتي حاجة جبون دابتوتي إنه ما ددبنا فودات أناني سيربا البراتكو رب رحمتها قولوا في قال ما أداتينيا قال ما أداكينيا قاسيناتينيا كاللجتكم ما هندين بلي سما فان أورمو هندي أورمو ما خجئ واحد دنيا دتشيسا سيربيخون مالف همنتي تينيا توكم ما خينيا هندين كينيا مو أورمو ما خينيا namni tokkummaa qabu waan cufanii qaba jechuudha. Maaliifin kana jeeseetan sabni tokko gaafa banaan hedduun gaabbiin hedduun keessa jiraatu rakkoo isa keessa jirtu gaafa furatuu dadhabu garaagarummaa isa jirtu gaafa dhiphisuu dadhabu ilaalcha siyaasaa hedduu isaan uummata tokko jidduu jirtu gaafa keessummeessuu dadhabu maal taha hantu taatu leenca lallataa jechuudha. Adurreetu qeeransa lallataa jechuudha. Akkas taane maaliif nuti Oromoodha biitti waliin qabnu Oromiyaadha dhiini keenya tokko eenyummaan keenya tokko qubsuma addaarraa jiraannu malee hortee abbaa tokkooti jechuudha. Horteen abbaa tokko ifii waliin mari'achuu hin danda'u garuu diina wajjin mari'ata. دينا وجوليف قال إفي ساتي ولي قالون دندو مالي في خجو هو قاهدو قافي نتها إيجا دينا سيمبل ليس جو جولي قالت دينا أورمونو بيانك أبو أوروميانو بيتينيا دينا جوجين والتجيغا كارتيسي مرياتا Oromoo wajjin kami waltajjii karateessee mari'achuu dadhabda. Yoom Oromoo keessatti garaagarummaan yaadaa kabajama. An dirqetti yaada nama biraa fudhachuu narra hin jiraatu. Yaadaan qaba jechuudha. Garuu yaada nama sanii keessaa yaada naa ta'u yoo jiraate niin fudhadha. Yaada nama sanii kanaa ta'u fudhadheen kiyya kaniin ta'amanu sanii wajji waliif fidaa jechuudha. Yoo nu lameen walit dhufne hoo yaada keenya lameen wal bira finnee atiis kee aniis kiyya nu lachuu waan saba tokko taaniif uummata tokko taaniif Oromoo taaniif biyya qabnuuf yaada lameen wal bira finnee kunnu miidhuu jennee khafeenu keessaa fudhannee karra walii gallu hojiirra oolchinaa jechuudha. Garuu Oromoo keessatti yaadaan deemuu yoon fudhanne ati diinaa jechuudha. Yaada kiyya in fudhattu taanaan ati baduu qabda. Lakki yaanni kiyyaas bitamaadha yaanni keetis bitamaadha. Ammoo si biratti. Alagaa biratti immoo yaanni keenya lachuu kanuu gaarii akka diinaan laalamaa jechuudha. Diina yaada keenya san akka diinaan laalu wajjin teessee afaansaa cabcabayxee hojii haasoitaa jechuudha. Oromtichi hojii haasa'uu hin dandeessu, Oromtittiidha hojii haasa'uu hin dandeessu jechuudha. Wanni ati Oromoodha hojii haasoite dhabduuf wanni ati Amaara hojii haasoite argattu maali? Wanni ati Amaara hojii haasoite argattu tokko identity kee dhabda, lama biitummaan sunuu teetii miti warra siin jiru, sadaffaatu hin jirtu warra siin jiru jechuudha. Ka Oromoo kunoo let it be anybody angoodha kanarratti anyway namni ka siyaasaa dalaguuf angoo siyaasaa dhuunfachuudhaaf. Angoo siyaasaa kanarratti compromise walii godhanii wajji wal mari'atanii taa'anii amma kunoo it is good thing akkamma abaa ofii kaafaa'oon OPDO'n gawaan dabrarraan bartu isiin hin xaharamtu akkamma abaa ofii kaafaa'oon xalayaa barreessanii rakkoo Oromiyaa keessa jirtuuf hatattamaan marii godhuu qabnaa ka ja'an kun silaa amma OPDO'n
nama mataa qabute nama sammuu qabute yaada eebbifamaa akkasiisan fuute rakkoo Oromiyaa keessa jiru furmaata kanniti jechuudha. Maaliif OPDO tanaatu OPDO makalee Tigreedhaa hojii turte jechuudha. Tigrumaa bakka irraa kee OPDOon dhufte malee jijjiiramni dhufe hin jiru jechuudha. Because jijjiiramni keenya bakka itti hijack ta'e qabaa jechuudha. Bakka itti kufe qabaa jechuudha. Amma akkana kufee ne dubbanne qiyaaman nama buutu hedduudha jechuudha. Hedduudha jechuudha. Garuu namni dogoggora kalee dalageerraayi arra waa bara dogoggora kalee godhe dogoggora akka kalee sanitti kaan hin deebine arra maaliin godhuu qabaa jeetu dogoggora san caalu seenaa jiru jechuudha. Dogoggora san caalu seenaa jiru. Maaliifin kana kaasuu barbaade amma naannawa baha Oromiyaa waan deemu jiru ni agartan waa'ee saaminsa lafaa cabinsa daangaa odoon ta'in saaminsa lafaatti deemaa jira jechuudha. Saaminsi lafaa kun bifa lamaan deemu jira. Tokko karaa Ogaadeniin deemu jira, tokko karaa Isaatiin deemu jira. Warri lameen dhiiga namaa gannequu deemus warra lameen kanaa jechuudha. Warri hullachuu ammoo qaama Oromoo politishaan Oromoo aktivistoota Oromooti hojii ala kana hojjetanii jechuudha. Ka akkam fa'a kakka kunoo gurbaa Ismaa'il Dr. Ismaa'il Joe kawarra Isaa ka miidiyaa Amaaraatti irra deemee faannoon jabaachuu qabdu Joe kaanoo ka akkami kakka Feesar Rooble kawarra Ogaaden kana ka Oromoonu baroota kana keessa naannawaa kanan turree Joe kanneen hojii qabsoo godhaniiti ana mirga kiyyanaa kabachiisanii jechuudha. Dura warroonni garii mirga Oromoo kabachiisu dura mirga mataa keessanii kabachiisa. Kabajaa mataa keessanii qabaadhaa dura. Namni dura mirga mataasaa kabajeeti mirga saba Oromoo kabajaa jechuudha. Warra arrallee Oromoo rakkoo fidaa jiru. How are you going to solve it? Amma warra kan hojii hojjetan. Okay. Warri Ogaaden ilaa haga mi'eessoo gaafatan warri amma xixiqqoon oriituta ka ta'ii seettu kuno haga eessa deemu jirtu isinis akkamitti simachuu deemtan kana mooka Ogaaden gaafates kannitanii kan kannes kannitanii isin akkuma waan ta'uu barbaadamu maali akkami wajji ummata Oromootiif waan ifa gootaniin qabdanii jechuudha. Maqaa Oromoo qabatanii kaampii diinaa keessa yaatan ummata Oromootiif garuu wanni takka wanni isin himtaniin jiru jechuudha. Hagam takka akka ummata Oromoo tuffattan nama agarsiisa. Hagam takka garuu namni sabaafiin qabsaa'oo jiru onne dhawata saba isaa dhaggeeffata. Waan sabni isaa yaadu dhaggeeffata. Yoon kana godhe sabni kiyyana aaraaja isin sabumaa tuffattan walii galatti. Saba Oromootiin ati eenyu jechuun jirtanii jechuudha. Okay. Nama saba kanaaf kabajaa qabaateetu waan sabni kun jedhu dhagaya. Isin ka isinin mul'atu yoomuma faannoo fi warra gartee weerartoota baha Afrikaa irra jiru kana warra Ogaaden warra Isaa kana hojii walii gallee namicha maraataa kiiloo 4 jiru kana darbinee nuti prime minister nu godhanii isaan waan cufa control godhu nuti ergamtuu taanaafidha jirtanii jechuudha. Sammuun teessan sani maaliif fageessitee yaaduu hin dandeessu sammuun teessan short memory qabdan jechuudha. Waan kalee irraan barre akkami kalee qabsoon gufattee teessanii evaluate gootanii sochiin bara 2018 akkam taate maal goone dogoggora akkami achi keessa hojjetame akkami kun ta'uu dandeettanii gootanii iiguma iigoo teessaniif ana wajji wallole maal wajji wallole tani dhukkee kaasu jirtan an hoggaa garii pointiin arku isin keessatti pointiin arku maaliif jara keenya lafee laagaa danqarte taane ol bahus rakkatte gaddeebi'us rakkatte jechuudha. So mee if dhaggeeffadha eenyu Ismaa'il Dr. Ismaa'il namichi jiru kun software engineerii kabarate isa miidiyaa Amaaraa irra deemee olii gad faannoo jabeessuu qabna furmaanni biyya sanii faannoo qofaa ka jiru kun koree hojii gaggeessuu keessaniiti miti isi warra Amaaraa jala fiiguun baana. Yoom faannoon shiftaan maafiyaan durriyyeen
kilili amara keessa jaaramte yoom biyya saniif furmaata taate. Because ilaalchi warri kun qaban tuffii Oromoof qabanirraa nuufi Amaara qofaatu jiraachaa ture biyya san keessa aja warri gaara gurraachaa gabbu'ee ganda keenya dhufee qubate kun jechuudha. Okay. Warri heera keenya kabannaa kitaaba heer isee jedhan. Kitaaba heer isee kana keessatti Oromoon dhagaa bu'uuraa kaayuu fi malee kitaaba san keessa waan jiru gartanii. Kitaaba san keessatti Oromiyaa bahaa keessa magaalota meeqa teenya janii kileem godhan. Heer isee san keessatti. Laaltanii heer isee san. Heer isee san Oromiyaan bahangi tokko akka jirutti isa kileem godheeti Oromiyaa dhiyaa hanga jiru Harargee dhiyaa hanga jiru. Ogaden kileem godhee miti. Heera amma baafatan kana keessa heera UNESCOtu kana mirkaneessaa fida achi booda isinii mirkaneessinaa akka Hawaashii getteessan ta'ee jedhan. UNESCOon keeti biyya namaa daangaa qabdu fuudhee isaa kana warri kun Ameerikaanuu teenya UNESCOon fidaanuun jettee jedhanii amma Minisootaa tanaaf kileem godhuun oolan maybe isaanitti ta'anii Oromoodha populationiin guddaadha. Maaliif qalbiin qaban waan ta'eef bakkuma deeman cufa teenya jedhanii jechuudha. Kana maaliifiin kaasuu barbaade dhihoo tana walgahiilee warri kun oofu jiran agartan dura dirree dhawaa keessa godhanii dirree dhawaa san agartan waan isaan godhan. Dirree dhawaa san alaabaa isaanii fidanii ummata seera hin beekne seera addunyaa hin beekne ta'uu. Seera addunyaa hin beekne ta'uu. Amma biyyaan jiru tanatti alaabaa tiyyaniin qaba alaabaa Oromooti. Garuu alaabaa Oromooti fi alaabaa Ameerikaatti wal biraan qabaa jechuudha. Wal biraan qaba boos. Mana kee duratti immoo yoo fannifte mana kiyya dura yoo fannise ta Oromoo qofa fannisuu hin danda'u. Ta Ameerikaatti cinaan fannisuudhaan qabaa jechuudha. Because biyyaan an keessa jiruutu sanii tana waan taateef jechuudha. Garuu jarri kun gaafa seera isaanii dirree dhagaa bu'uuraa dhagaa abaarsa qabu tokko kafasaadaan keessa guutte achi kaayyatan. Alaabaan Jabuutitti nafne kiintaala meeqaan galchaniiti hiraa turanii jechuudha dirree dhawaa keessa akka dirreen dhawaa guyyuma sanirraa jalqabdee tasaanii taateetti jechuudha. Garuu Oromoodhaaf maaliin quudhe'anii Oromoon obsa qabaachuu isaatiin arge. Obsa qaba. Which is obsa qabaachuun gaariidha. Amma durriyoota Jabuutiif bakka adda addaatii ganna fidanii ganneqanii Adam Faaraxfaan Adam Faarahi fi Mustafa Akjari fideechi ganneqee silaa hoggaas Oromoon kaatee waan qabduun dura dhaabbatte waan dhufu asumarraa tilmaamuu dandeessanii jechuudha. Maaliif wanni dirree dhawaatiin bulcheettu tunis takka Ibrahim Yusuf tun dabbalulee isaaniiti. Ibrahim Yusuf jechuun nama jarri kun akkaawuntii isaa keessa maallaqa guddaa nequufii jechuudha. Minisootaan jaa. Dirree dhawaa keessatti Oromoo maayinooritii godhuudhaaf lafa akka jirutti jara kana gurguruudhaaf warra ganna shanan jaan dabre kanarra dalagaa ture jechuudha. Inni ni harkattatis Ibrahim Yusuf waan facaafatte dachatti harkachuu teessaa jechuudha. Dachatti. Because kaameeraan Oromoodha isin cufarra hidhamee jira isin waan qabdan malee. Bakka isin seentan waan akkaawuntii teessan seenu akkana kaameeraan gubbaa dhaabbatee jira jechuudha. Okay? So jarri kun gaafa san godhan mirkaneeffanne madirreen dhawaa Soomaaliiti ta'iisaati mirkanooyte jedhanii kara biraa kutan jechuudha. Kara biyya abbaa qabdu abbaa qabdi miti Zeeyilaa dhaqanii waan itti walitti hin jiran ilaa guyyaa irraanii agartanii jechuudha. Zeeyilaa keessa isa daangaa keenya dabree cabsee dhufee seera gartee biyya namaa itti saaman. Sanu seera san keessa seera waan Rabbi wajji waliin nama buusu kitaaba kana fiddanii asnuma hin dhufne. Biitti tun abbaa qabdii jedhanii humna hidhate Somaalilaand irraa fidanii daangaarra ganneqanii jechuudha. Mee tokko kan dhiirate kas bahu laallaa jedhan jechuudha. Maaliif mi'a biyyaa beekan jechuudha. Fuudhanii biyya isaanii nama biraatiif hin kennanii jechuudha. Arraga ugaasa gurbaan jedhan dabballeen Abdii Ilee khature san ugaas Mustafaan baanan. Ugaas Mustafa's right hand of Abdii Ilee. Buqqe'insa Oromoo ona jaarsoo keessatti nama miliyoonaa ol tokko harka keessaa qabu isaa jechuudha. Namichi kun irraa isa jira Jabuutiidha jira jechuudha. Maaliif Jabuuti dhaqe? Because istirateejii isaan lafa kaayyatan maal godhu akka qaban
achitti advice wal godhan jechuudha naannawaa sanitti. Kana keessa shoora guddaa katabachaa jiru baqataa Oromoon Keeniyaarraa fiddee Angoorra keessa kana Mustafee Akjar kajan kana kakillili shambulchu. Maaliif dangaan Oromiyaa bahaa ona jaarsoo hangam takka akka deemu jiru agartanii jirtanii. Gaara dhaabbatu yoo lafti dirreen jiraatte manneen qorqorroo irra jaara jedhameeti itti